Anin jalatan tikaba Tanaf kuyusi gulmara Atille hinungata Woy woy magara jabata Yo chufi adunti nakate Anal kani rib daddabe Jabin kiyamale Woy woy silaya marate Onnin si jalate Bolli ya gargalte Yadugum nanate Ibkanat na argumalte Taadhiqoo jedhamu artistii Booranaa guddoo beekama keessattuu Keeniyaa fi Itoophiyaa keessatti nama akka malee beekama nama maqaan isaa artistii Booranaa beekamaa Abdullaahi Jirmaa waliin ka'u war duri irra kaasee sirbu jalqabe gaafas viidiyoo waan hin jirreef yookiin sooshaal miidiyaa waan hin jirreef hedduun keeniin arguu hin dandeenye yookiin hin beekne jireenyi isaatu yookiin lubbuun jiraachuu isaatiyyuu dhiyootan baran kanaaf BBC Afaan Oromoo akkuma namoota hedduu barbaade san biraan ga'u Taadhiqoo godin Booranaa Ardaa meeggatti barbaade isan biraan ga'e mee waan Taadhiqoo waliin barannu. Maqaan kun maqum dhugaa maquma haahuu hiyyanaa baasani. Taadhiqoon kun dhalooti isaa carrii xuruurati ammoo isaa nyaaraqa qabatanii keenyaatti hin galatanii achi guddate. An hordiidaa ganne 51. 51 akkamiin agammaa namni qa fakkaata? Wanni namilleen qara akkoo yaan baanan carqii. Namni katafee jaaruu jira akkuma wayaa haaretti natti bitattu tagarii wayaa dullatti iyyuu duratti obbaatu. Namni akkasiillee jira ammoo ani waan guddoo wanni nam jaasa tokkorallee waan akka malee namni adiin stressdha waan guddoo si cinqa waan guddoo mataa si dhiba waan na dhiba kana ufirruma dedha waan humniti hin dandeenye lakkisu. Artistiin beekamaan kunniin waggoota hedduu fi ooman sirbiin jiraachuu fi dhiisuu isaatu namni hin beeku ture. Eessa bade? Akkanuma. Armbaate achas biyyaan hin jenne an akkanumatti fulaa amma artistooma tan keessaa hin bade wanni an akkas ta'eef waan artistii hanka guldeem wanni kun waan gar Keenyaa sun wanni an dadhabeeni liqimsaa oomaatu waan irraa argad dhibiin qabu waan irraa argad dhibiin qabu allee nama nyaate dhuguu fedhu wayaallee dansaa keeyyachuu fedha duuba akka laalee Ujuma bira gulbate wanni sirba kun nan gargaartu argennaan sirbiin jibbin ammoo akkasumatti liqimsuun barbaada keessa bate. Akki Taadhiqoon sirbi jalqabeeni guddoo nama ajaa'iba. Mee dhageeffadhaa. Abbaan kiyyaa nam guddoo sirba caqas tokko keessuma sirba Abdullaa Jirmaa akkan caqas. Baabaan gaaf tokko sigaara na kenne been sigaara kan naa qabsiisii naan jedhe. Sigaara kan qabsiisee gadi hin deebi'ee sirba Abdullaa Jirmaa sirbuu jira sirba kan gulatonni mataan akkanumta ta'uu. Baba sigara han qabsiisee dhufeen baba o sigara baba hojjaan jedhan dhaga'u na kan taa'ee yaadii irra na qabatee yuusi baabaan Abdullaa Jirmaa sirbaaf na dhaga'uu dadhabe yoo an sirbe na dhagaa'e jedhee waan kaanoonnee qabadhee akkasumaan duub sirbi jalqabee naani jedhee yoo abbaa kee callaaniti namiini duuniyaan yoo na dhageetti. Sirbi durii hedduu stuudiyoo doon taanee gitaara waan taphatan gitaara kana Taadhiqoo eentu barsiise? Gitaara kana nami akkasitti qabee taphachuu na barsiisu hin jiru ammoo tiyuuniidhaan qinyiitiidha afaan Itoophiyaatiin qinyiitillee jedhanii tiyuuniin kana gitaara iyyuu qaraa akkuma gargaltichi tokko biibbii zaayitiitiin midhaafadhe kirrii kopheenuudhaan kan midhaafadhe nam tokkotti aliidhaan namni kunini nam guddaa aliin kan naa tiyuuni guyyaa qaraa. Amma akkanuma dottochuu qara qubilleen kirrii fulaan baratu wadoo akkanuma dottochuu naa dhufuu jalqabee akkasiin dha'uu baradha. Taadhiqoon sirbisa jalqabaa ijoollumaan dha'e sirb kammee waliin dhageeffannu. Sirbi sun kan jedha. Guyyuu karaa dhiitii sirbuutee deemaa tantee qalbiitii fuudhee deemaa durii waatii siinuumee taana tonneetii guubee. Yo ilan singarre taun dandau si jibate ansiran tau kublikan ke uma kangasu yo ragi tonnen nada iya tu akan ya servisun. Wow. Sirbi anak kemana jalan deh? Injir.
sirbii anyaala namuwaan kanaayyuu oduu hin qabne jaaladhe amma kula sirba kan dhaye guddoo gulgaar galee akkasiin dhaye yoo sirbii ana kan jaaladhu suni kana anin jaalatan kee qaba taanaaf guyyuu si gulmaara atilleen hin hungartaa woy magaaraan jabaata yoo cufi addoonti nakkaate analkanii ribdaddabe jabin kiyyaa maalee woy silaa yaa maaraate onnin si jaalatte bolli yaa gargalte yoo dhugum naanaate dhibkaanat naa arguu malte kan akka malee jaaladha. Hawaasa keessatti namoonni ilaalcha garaagaraa artistoota yookiin aartiif qabu. Yeroo duriifaa waan biraa metaadhiqoon akkamitti ilaalamaa ture? Waan karaa warri kana dhale abbaafatilleen waan kana sirbumayyuu baaballeen uma dhagaa malee nam sirba kanayyuu akka duuriyyooma tokko fudhatan. Amma guddoon fedhan yaanuyyuu malum kiyyaan gitaar kaarraasaa keessatti dhufadhu jaloonfaa tisfaa guyyaa iskuulii injirfaa jaloon tisfee dhokadhee raasum keessa sirbee akkasumaan baradhee gaaf qaraa akka duuriyyooma fudhatan. Eegee ammoo sirbii guddoon agargaara. Warkeenallee durii akkas guddoon beekanii amma abbaa kiyya argan abbataa dikkoo jedhanii guddoo ulfeessanii haatti argan isa jedhanii guddoo ulfeessanii naayyuu guddoo na kabajanii anamma nam gugurdaa namni gariifaan hojjaa arguu fedhu. Karaa itti barbaada karaa arguun itti barbaadu namni sunuu na barbaade na argee namteenen waliin haasofnu nam gariiti ammoo mama isi nam kan atakkamiin dandeette teetteeni waliin karaa kamiin argite waliin haasoftaa jedhanii karaa sun cuftee karaa sirbahan. Karaa sirbahan guddoo nama hedduu fuuloo na barsiise. Artistaadhiqoonni sirba 30 ol qaba. Angaasu yoo dhaagettoonni na daayyaatu kanfaa wanti namaaf tiisuun jaalala namni wa jaalaatiin dallaha nam fuulin beenfaa gulaaf mara takkanaatu gargala kanfaa. Sirbii hedduu. Sirba gaaf sirban yookiin weeluu gaaf barreessanii namoonni muuxannoo mataa isaanii yookiin yaada isaanii waan hawaasa keessa argan waan jireenya isaanii ofii keessa ba'an yookiin asoosama irra sirba. Kataadhiqoo kaka'umsi isaa maalirra ka'e? Sirbii kunini guddoo haasaa tokko. Malee haasaa malee guddoo namaa waliin haasofne. Fulumta ta'an kaallee namni hojjataa uuma haasaa. Sirbi garii amma hojjata caqaftu namni hedduun sirbi garii humte ta'e namni ilaala. Kan fa'a akka waan naa dhooftee jira. Wanni kun haasa'u namni haasa'aan keessaa awwa fudhadhe. Awwa fudhadhee amma waan tan fakkaata argee sirbi kaan qoree waan gadhiisu namni kaan akka waan ani isaa sirbee fudhata. Wanni kun isuma iddoo kan keenya jedhu akkasii min biyya fadeem. Amtu kufa kaanini jetteef seetii namtu yasii dhowwe lakkii. Atobsuun qabaatti cubbirnaa dabrii kan jedhu haadhummaan kiyya. Sargifaana yaa minaakan bahee hanga deebi'u yaa itti himan. Bitta niiti akkasiitiin afaan jala walee jaanjaani arra. Innillee namni harmatti naasum kaan haasaaniiti. Jedhanii namni isiin jettitan dhugeeffatti isseetti. Kanaaf amma jetteef seetiin hamtuu yassi dhowwee lakkii atobsuun qabaatti cubbirnaa dabrii jedhee. Yeroo taadhiqoon faan sirbaa turan stuudiyoon hin turre. Sirbi isaanii akkamiin waraabbatan? Wanni akkuma gaargala tokko rekoodin. Peppi durii tokko hin beektan taappilee rekoodillee cufu ol keessa qabdi. Tanuma kaaseetum tokko keekkeenne kaaseetum sirbi dhibiifaa qabu gartee sirba afaan Ingilishii faa taanaan sirbuma afaan kukuyyuu faa taanaan amma hojjaa argan keekkeenne irraan rekoodin. Akkasuma rekoodingi waan akkasumallee ani stuudiyoo waan jedhaniyyuu gaafas waan iyyuu hin beeku. Stuudiyoo hojjaadha waan hin beeku. Fula footoo fa'aatti kan beeka akka stuudiyoo amma kan sirban hin beeku. Akka taadhiqoon jedhutti sirboota isaa keessaa kan inni akka malee jaalatu kan inni dubartii isin beekne yookiin akka inni isi jaalatu hin beekne fi sirbe. Erga inni sirbu kan sirbu garuu dubartiin kun hin beektee is jaalattee mee waa warree waliin haasa'ee dhageeffannu. Namummaan an sirbu kan dhaheefillee qubi hin qabu.
nam kallee sirb kan hojjaa hubatee wanti namamsiisu waan jaalalaa namni hojjaa laatiin daala nam fuulin been fagul laf maraan si barbaadee si erguu daadhaabee gagaafadhee namnatti muudhaabee jaalalteetii nan gargaari amni asii of suudhaadhaabee asiin garri eegi gaafasiitiin akkasuma ammoo turum turee nam kana lafitti arga nama saakutiiniti nam kana eegeemoo jedhetti arge. Argina mihaan kana dhuguma arge ammoo sirbi kun keetii hin jenne. Waan jedhe wanti namamsiisu jaalala namni waa jaalatiin daala nam fuulin been faagulaaf mara takkanaatu gargala. Akkaan dhufti bajaalalti namaatiin been faa onneen jaalatti yoo qabachuuf lafti namarti na qarqaratti yaa rabbii. Sirboota taadhiqoo kan garmalee beekamu yookiin garmalee jaalatam keessaa tokko kan inni seenaa dhugaa isaa irra sirbe. Sirbi suniin guyya jedhama. Guyyeen tuniin nam taadhiqoon jaalatee waliin imbuuti yookiin itti eerumtee achi maatiin isii dhuftee isirra fudhatti. Amma ka guyyee kana guyyeen tun intalum tokko ka guyyee kan namni sirbidhaan illee wanni kun sirbaaniti arroo keessa yaa dhageettanii ala wanni arroo na arreessu malee sun jaalaltii iyyanna inni iyyadhe intaltan jaaladhe isi xiqqoo argee adoo maaluma faanumte deemu adoodhaattumte deemu isiillee fuuluuf barsiisee gaaf tokko fuudhee warri isaanii narra fudhate wanni kaan akka malee na dhibdee. Jette amma warri narraa fuudhe illee amma qada'e taaree 27 sun mata keessa nan badduu jedhe taareen 27 mata keessa nan banne kaasilaanaa ijjeesaanaan waaqan baay'ee guyyaan suniin guyyaan guyyee fuudhaa kaayee. Warri kun saadeenuu gargar nu baasaa kaayee abbaa adaadaa obboleetti qarnuu barbaadanii guyyaa sun nu dhabanii lafti bariidhaan naaf guyyee arganii gargar nu baasaanii jedhee. Sirbi kun duu vaasisiin isaa vaas 10 vaas 6 waan abbaa adaadaa waan kee baanee akka warri narra fudhate himee sirbum kana dhaabee xiqqoo tokko tiyuun isaa jijjiiree amma guyyee godhaamadhee gargar nu baasaanii jedhee guyyee gargar gallee nagayaatti jaalaltii teensiilaa hagaanaanii. Guyyee gargar gallee nagayaatti jaalaltii teensiilaa hagaanaanii akkiinuu feenellee akkanaanii jaalaltii teen guyyee haftee hagaanatti haga jiran sin jibbaadhu kaadhiibin sin jijjiiradhu arrooy lubbuun kanuu jiraadhu. Fagaattee nattiin dhiyaattu waan waliin keebbaan aniin hin irraanfadhu. Artistoota Oromoo hedduu kan inni akka addaatti yaadaatu yookiin qaabatu eenyu jenne gaafan. Namni hedduma amma Abdullaa Jirmaa tokko muudee malfaatoo garaallee Ali Birraa Adama Haaruun nama akka amma Yuunis Abdullaa tokko fa'aa. Warra kanallee sirboota warraan dhagaa ammoo waan duratti sun jalqabee fi Abdullaa Jirmaa of dura laalaa akka Ingiliishiin rool moodeelidhaan Abdullaa Jirmaa akkas qabadhee dhufe. Akkuma booraan hedduu taadhiqooleen Abdullaa Jirmaa dhageeffachaa guddate. Sirboota isaa keessaa kan inni garmalee jaalatu kam fa'a? Sirbi Jirmaa sirbi isaa guddinniinu waan jajjaba duuba sirbi Jirmaa kana. Ka inni diid galgalu ka diid cufcaaluu jettu akka kan sirbi akka ceekoo tokko derefa baasii tokko yaayyuu deemte nagayaatti tokko cutti sirbuma ammoo sirbi xiqqayya sun diid galgaluu suni an sirbi sun diqeenatti fudhadhu sirbi sun akkan sirbi isaa. Siisi
sirba cakasi morme mormi supa wakasi toche ayang kia pate sidalte si agarang kalbing gamade wanchuf faya dujira fayda bille duru jira irung fayita wakat dujira wakya macana leni jira kaze Artiin Oromoo garmalee jijjiiram guddoo ammayyaa illee ka durii fi ka ammaa garaagarummaan jiru maalii jennee taadhiqoo gaafanne. Garaagarummaan jirtu sirbii durii jechi namaa namni jechi qabu sirbi duriitiif ka ammaa namni jechi qabu ka durii sirba anam kaarma hungoo waan argayyo abaan ingilishii deebise there is music and there is noise yelte wonni nami sirbu waan nami rabaye waan nami ke jiru waan nami tiyaw kara amma bese guddini wonni mata nama ke dufa am bese sirbum kalle isini esate narra fudatu nami dhageeffata nami waan kana khallale midhaas khana mu bese bori lala akkasuma wom wolt qabe taatamo dibat fuluma cufurra deebise sirbu tokko dibiille bitebilu yabaafate amma laal sirbu Abdullah Jirma Ojaaz laaltu am finna matana kanatti waan nadeen arra akani man jalalti arra akam kayimi arra guddoo wo argeen gafasti ali 70s kayimi arra guddoo wo argeen ammi wana kan taa'e laalu gafa sam gafi ni sirbu waan ansu anu gaaf diqqaatu ijoollee dubraatiin akkasuma lafa ka'ee jecha tokko faa itti qabachiitiin na dhibdi gaaf warra sun faa hagasir jajjabdu am nadeen arra jechuun isa suni ta'ammata na tan na fakkaatti uf dur dubbate uf dur sirba yaa kama waan jaalalaa yaa ajabeedhe bagaasi baye kara cire laf duri baddaa diittu cheedhe ferenjiin dhufe gaarii baasee laf wultiin dhiyaan wal birtu cheedhe sharraan jiitulaan garbatulaa gaarii kurte saffariin sharraa Nairobii kaatee jedhe ngartayyu amma gaafasa karaa badda ciranii diittu chanii ar ammoo karaa baasitti taalakkisi ar laamiyyuu yodhaan ar ispaaltii yalde waan mataa akkisiin mataa itti keeyyattu yaa nutti waan ardhaan. Jireenyi taadhiqoo amma maal fakkaata? Kaaniin ammoo wanti addaa kan taadhiqoo irra hin beekne maali? Ani kun namni adiin jack of all trades ani waan hedduu hojjedhee jiruutii keessa kana kun na keessa dhalate ammoo sirbii na keessa dhalate ani gaarii noofa gaarii dhedheeraa kallee tireela jedhanii armattee saabii jedhanii kallee guddoof kallee yaa'uuf Mombaasaa achi karaa Yugaandaa Suudaan achi adda deeme apula hallee adda deemanii ani dereeba obruu inqotaa ani kappentaa makaanikaalee gaarii mallee hojjannee ammaatillee immiidhaas elektirishiyaanillee angaarii furaa malee illee inoof gaarii umayyoo. Waggoota dheeraa kanaaf garuu taadhiqoon maaf sirbirra fagaate? Sirbi hin dhiifne sirba amma haqar baasu haallee waan faayidaa dhibii faayidaa guddoo akkasiin arganne wanni an argan tokko beekitti namaa wal baradhee nama hedduun na beekee nama hedduun na ulfeesse. Duuba eegisuun yaallee nam liqimsa barbaadu ujum dhibii gul babbaade yoo gaarii xiqqoo obruufa qoqqotaa gaarii biyya fa'oo fa'a waan kan gulbadee sirbi kun na dura deemu jiruu keessatti waan liqimsaa karaa fedhuun naan kennu argennaan irra ejjedhe qara sirbin deebi. Kanaan duuba karoorii taadhiqoon qabu maali? Sirbaa deebi'uu yaada? Yaada hin qabu qarallee hin dhiifne harka dhabanna tochi harka dhabee naan akka dabalee hojii argadde qara taan fedhu tan. Dhaamsi ati taadhiqoon uummata Oromoof qabu kan dhageeffadhaa. Odaan uummata keenyaa dhaamu artistiin nam uf dur argu nam waan amma kee jirlaale waan durana danda'e him akkuma waan hundum kennamsa artistii amtan nami tokko sirbi eebeluu sun sirbi dansaanii fayyadamu dansaaniitiiniti namummaan dansaanii edee sirbi tokko naa baasu jedhetetteeni gandib tokko irra eegatte irra dhabda. Yaltee namni kun nam taphaatiiniti unu kun kennamsa duuriyyeeniiti nam kan ingatini namni kun farsoofaa dhugaa caatiifaa qaamettee gorsa
gorsi nam kan fudhadhi jechisa kan hin balleessin. Reenfa nama ofii torba gargalchanii jedhanii duuba wani kun reenfa beeka. Reenfa jechuun nama lubbuun keessa hin jirre. Reenfa kan torba gargalchanii maal badaayin kaa tokko tanaaf gargalchanii nam jiru jibbaachitiin reenfayyuu torba gargalchite nam jiru gargalchite iyyuu hin dadhabin. Nami hin bocatanii jedhamu namaa nami hin bocatanii ka'um qaban kan kolkolaatanii jedhe agas dhaamaaf. Agas dhaamaaf. Kaani sirbam jaartii biyya sun hagorsa min nama fadhuftee waatee dhiirsaaf niitii wal dhageetti dibiin qabdu ammoo akka namii ta'u shaayii sii buusan irratti hungarta fa'a. Haa jecha dhaabanii aga meetirii tokko irra ol fuudhee shaayii namatti xinnichee akka nageenya achi hin jirrin gartaa kan duubonni akka waan akkanaatiin dhufee tokko jettee tokko seeti kan ammoo waan jedheeni akkumti iyyaan jechuun dhiirsii tokko dhibiillee aniitii ufiitiin jedhu. Aman sirraa yaakkee yoo si jaalat malee maaliif daddallantaa ati yaa jaalallee akkasti hin taane dallanuu malee waan narra quuf dhabdee. Nagaafachuu maltee jetteef seetii naamtu yasii dhowwe lakkii atoobsuun qabaatee cuuf birnaa dabriira.